أكثر كان قلنا نارك قالوا أنا تقال الشيخ كان وليت ترى تجيد من برده شيخ رياض باتن والله سقال إساس نرجيتن ربي جت وتيني فيسبوك رتلا فاكه بيت نجنا أبو ساجو تقال إذا نرجيت ودوانا دندي بيجي نجا بوتوات نمبو سجى ما تيادو لك والله ربي تميرك يتلقى ودوانا بيجي دندي بوتوات قالوا بيجي دندم نما ولين نما وجيا ولين إما أمني كتناس غرا غلي دوبرا غرا غلي دوبي من دوغتك غرا غلي بيت محرم ولا كان واري كان وان كان دلك هيا بدي كان يجي تجافتم ميوان كان يجي تجافتم كلنا كمان كم نقول إسا أنت تقول إلا رجع فدا أسرت وار رجعت كوجرا أبى كمال لا جولن كيسن وان سنة اللي أكرم تقول وان سن كسنغون إنجن كودا مي وانسون كودا مي بركة كودا متو يا كودا يا إني يك أولا كودا بسان جالا يك لما فاكنه يك أنتو فكينيا سنومو أكرم كوما بافوتي أكس جافة جرامي حواسين بالله كوالتي تمل لبون نما يودا برته kana keessatti eenyutti gaafatam amma fakkeenyaaf mootummaa wal sodaachisuun dhiifamuu qaba mootummaa wal sodaachisuun kana isinis hin beektan amma nuti amma mootummaa biyya keessattuu hin beeknu biyya alaa kana keessatti miti amma qabdeen afannifsuu miti waan feetaa godhate gara galanii keenyaa mataa isa jira namni naan jedhu hin jiruan maali jennaan nuti lubbuu namarra dhimma hin qabnu kana namnis hin beeka sodaa nama mootummaa nama sodaachisan kanas hin beeknu nuti garuu rakkoon jiru hawaasa kanaaf dubbiin lafa bu'ee jira turima Turkii mootummaa laftanii Turkii mootummaa laftanii tur gotak mootummaa laftanii mootummaan yoo kan nuka butuate nageenya kedimee buuni tana bicha beekadha mana dhufe warabbi nageenyi buunan go nageenyi buumaate nama tokkicho mootummaa noo qabe nageenyi mee umar obsi mee umar la waan sangala jira mee waa tokko nema seera biyya kanaa hin beekna hundi keenyaa seerri biyya kanaa labsiin tokko yoo labsame miskiinni as keessa jiru guutuun dhabama taa'achuu maqaa kanaan takka sana wajju as keessatti la takka sa akkuma maqaa Itoophiyaan mi'a dhugaa walitti na jaran haka walitti haayim nuti namni tokko akkana wal godhuu jira jennaan Itoophiyaan hingi amma nama jeesera jedhame yoo kenname basmaan ishaara isheenachu gaafan basmaa isheene basmaan kiyya qulqulluudha akkamitti seerri ayyamaa nama sana jeesuudhaaf biyyitu seera dhugaa dubbanna taanaan biyyi kun illee seerri Ahmed waamicha sin yaa godhanni obboleeyyan kiyya nuti meeka Ameerikaa dhiisa ka Kaayiroo dhiisa akka Su'uudiitti kootta keessallee wal nu waama haa mari'annu rakkoo nutti galte tana ka ibidda oo'isu ka alallee ka gara birallee haa dhiifnu rakkoo tana waa takka amannu gaafa ummanni kun miidiyaa irratti gabbayee wanti kun humna argatee humna mootummaa gahe Itoophiyaa kanaan garafamna Itoophiyaa kanaan miskiini mana gafuudhama dhiirarraa dubartira hatta tadeettee mana ciiftu hin haftu Itoophiyaa jedhamnaan rakkootti dabarfamti rakkoon nuuf miskiinni miidhamin sababa kiyyaa dubartiin deettee mana ciiftu miidhamini rakkoo tana keessoo keenyatti haa fixannu walii haa gallu nagaa haa labsinu walitti haa deebinu waan warra miidiyaa irraa iyyuu haa dhiifnu akka Su'uudiitti akka rakkoon anaaf sitti illee qixa dhuftu ta guyya tokko waa balleessiteen beeyneetitti illee qixa dhuftutti haa laallu harki alaanuudhaa amankuun nun fayyadu baluu gumaa nu baati nun fayyadu haa mari'annu lola kana haa dhaabnu seerri giddii dhufa jaalannee nutti hin dhufu miidiyaa irratti akkana wal dalagaa namni hin dhiisu ballagamuun keenya nafu yoo ballagamne yoo himatamne immoo walitti xaragamuun keenya nafu miskiinni nu jalatti hin dhumatini piliis waamicha kabaja waamicha namummaa koota nu akka Su'uudiitti akka jiraattota biyya Arabaa kanatti keessallee waliin marannee lola kana haa dhaabnu Ahmad Umar Walloo fi ammallee abdii bilisummaa kanas wal argine anillee nama tokko dabaladhee teennee haasofnu miidiyaa irraa gadaa baanu lola kana ufiif jennee haa dhaabnu miskiina nu jalatti miidhamuuf jennee haa dhaabnu dhiisa akka gaba ka Ameerikallee dhiisa ka Kaayiroolee dhiisa ka biyyallee dhiisa rakkoon lolatti jirra kiingi lolatti jirra barnuti barshee ka kennanne kaleessa la nama kuma tokko dhiiroo rabbi jaadila kaleessa sheeka kennanne sheeka keenya sanan bi tasari ajjiru sanan maqaan sagama wallootiin sheek riyaad gammadaa dhageeffadhu abbaa keenya la sheek riyaad nama gaafa rakkoo mucayyoo kalee dhukkubsa sanillee dhufee jirratti mee waa hedduu waliin daran nama na beeku xiqqoo shiranachi keessa jiran xiqqoo takkaaree waan sana gaafa san mana sana irratti illee dhufuudhaaf duubata hafe malee sheekni sun imimmaan akkasii buusuun isaatiitu nuuf gadda maali jennaan hundi keenya obbolaadha dhugaa walitti himna taanaan hundi keenya Oromoodha garuu wallollee jirra wallollee jirra
Sheek narma jala jiran gatan gasha me nama nargu. Sheek Saidi was jala jiran gasha. Kaleessa wajjin haasofne even karaa barbaachisaa taate naarsaa kaffalla. Muneetira kenne fincila jaamu keengi muneetira kennan gasha. Even hatta wanni fedha abaduuti. Obsaa gadhiiroo haasaa haasofna haasee kun hin waraabama. Garuu immoo sana hunda erga sheekoleen keenya lafaa kaane sheeka keenya ol hin jirru dhiiroo. Hawaasa bal'aa kana ol hin jirru hanga fedha humna qabaannus. Kuma lama laala. Baraa kana hunda nama kutumannee daangaa godhanneen warri atiin har'a kofaltu kun boru hin bu'ochaan alaale. Tiinii wayya nagas ni wayya boru bu'ochan hin bu'ochan gadi baatanii himima dhiigas hin bu'ochifna wallaahi isinitti hin kaane dhaabaat ni wayya. Seeraa biti abbaa feetanii abbaa seeraa bira dhagaa hin dhaabdanii dhaaba. Nu isinitti kennanne mandugga hojii uummanni keessan kennatu dide harka irra qabatanii harka wayaa jalaa irra kaa'attanii nu dhiyeessitanii isaan dhiyaatu didan. Kanaafuu maaltu barbaachisa? Lafa sinii taana. Dhaaba. Isinitti himne dhaaba waan kana waan ajaa'ibaa jiru keessa waan ajaa'ibaa jiru Ahmad illee Umar illee yoo haasoftan kana damma godhatanii haasoftan. Kan isin akkanatti qajeeloo taatan rakkoo maa dhaabatu dide ka gaafii natti ta'aa jiru kana. jechuun ilaa Kamaal dhaggeeffadhu laa Kamaal Torima Umar Torima tokkoffaa irratti obboleessa kiyya wabillahi gandummaa qabdani. Sheekan jenne qeesiin jenne aktivistiin jenne hundi jenne sila gandummaa qabaatu baatanii xiqqoo takka ummata akka bal'aatti yaaddanii namni keessan gadi ba'ee nama guddaa ummata hawaasa bal'aa miliyoona 28 kan irratti lolan labsu. Amma fakkeenyaaf jechaan deemna Torima jechaan deemna fakkeenya amma nama 3,200 irratti waan akkasii haasa'uun suni namni akkasii dhuguma jirtu walitti mee yaada. Furmaanni qoymaa Kamaal mee gaafii tokko sii qaba laa. Nuti Oromiyaa kutaa 10 fi walloon tokko miti amantaa amanuu baatte dhugaas jala sirreessitti ma dhaggeeffadhu. Oromiyaan tun amma okay dhaggeeffadhu gaa Oromiyaan tun sheekni waliin arrabsan hin jiru. Qeessi waliin arrabsan hin jiru. Aktivistii wal arrabsan hin jiru. Akkasuma immoo feemesii waliin arrabsan hin jiru. Wal arrabsee ka'eetuma gaafa guyyaa lama guyyaa sadiidha embargarii yookaan immoo suuraa wajjin ka'ee dhaabbataa jechuudha dhaggeeffadhu. Kakeenya kun immoo wanni akkasii hin jiru si arrabsite ta'a. Amma keenyaaf muttee haadha keetii osin jedhan amma biyya keenya dhuftee wallootti amma akka biyya alaa kana tun taane namni xiyyiitii lafaa si kaasaa jechuudha. Eenyu gaddarbe gadi hin buusin haadha warra buute tanaa akka gaa'is. Maattanii yaa miskiina. Timaa jira rakkoon qabu. Warra gumaati. Allaqe. Osoo ishee